lolati michile lolati nagaa jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni michillee miidiyaa baga jiraattanii baga waliin jiraanne baga as geenye yaada fi yaadannoo keessan faffacaaftanii namaan geessanii fi miidiyaa keenya jabeessuudhaaf yaada jajjabinaa nuu kennitan hundi keessanuu galatooma galanni isin haa ga'u jenna. Egaa michillee miidiyaan miidiyaa seenaa Oromoo amma humna isaa irratti xiyyeeffatee waan jallataa ta'e yoo ormillee fuudhuu baate maafillee galuu baate ormillee dhaqasuu baate uummanni Oromoo akka ofirratti abdii uummatu gochuudhaaf carraaqqii godhamu keessaa isa tokkodha. Bifuma kanaan jalqabnee uummanni Oromoo hangafa Afrikaa ta'uusaa seenaa Afrikaa keessatti uummata guddaa uummanni Afrikaa hunduu isarraa madde ta'uusaa karaa baay'eedhaan agarsiisuu yaallee jirra. Yeroo darbe viidiyoo baay'ee dabarsine keessatti sumarraa kaanee warreen biyya kana keessatti immoo sirnoonni sirna Oromoo diiguudhaan sirna Oromoo jigsuudhaan aadaa Oromoo safuu Oromoo balleessuudhaan seera itti baasanii seeraan ha'u jedhanii seera itti baasuudhaan diiganii kaaba lafa amma biyya Eertiraa jedhame kaaba Itoophiyaa amma hafan keessatti seenaa saba kanaa awwaaluudhaan akka awwaalamu gochuudhaan uummanni Oromoo lafa isaa irratti bakka lamatti bahee seenansaa dhabame tattaaffii akkasii keessa darbee akka as ga'e himaa turreerra. Haaluma kanaan gaa mootummaan warri Zaagwee jedhaman uummata Kuush yookaan immoo itti gaafatamaan isaatu Oromoo ta'ee Marraa Taklaa Hayimaanoot isaan jedhan mararaa namoonni 11 tartiiban biyya kana kaaba biyyattii kana isa jedhamu kana keessatti mootii ta'anii bushaa sirna biyya lafaa irratti yeroo deemaa ture King isa jedhu maqaa moggaafachaa biyyattii keessatti bushaa turaniiru. Keessumattuu naannoo Ambaansal fi naannoo amma Laallibalaa jedhamu kana keessatti hundee isaanii gadhaabanii Rohaa Iddeessaa lafa jedhamu Rohaa jedhama bakki Laallibalaa jedhamu kun himnee dubbannee turre. Achirra eegaa 1912 irraa hanga 1945tti bushaa turanii booddee dhiibbaa karaa shawaarraa kaaba shawaa isaa amma jedhamu Manzii fi Tagleetii fi Marraabeetii fi Jaar jedhan kana keessaa dhiibbaa isaan irra ga'een mootiin warra sanaa inni dhumaa Yitbaarak jedhamu nama hooggana mootii sanaati yookaan lola isaaniitti jedhamee kan beekame Yikuna Amlaakin gidduu isaaniitti godhameen kufuudhaan 1263 irratti kufee tuffisanii gara naannoo kaaba biyyattii kana fi Eertiraa ammaa kana waliigalatti Abisiiniyaa sirna jedhu jalatti kaaniiru jechuudha. Abisiiniyaan kun egaa Yikuna Amlaakin hundeeffame Yikuna Amlaakitu egaa warri Zaagwee kufanii immoo Yikuna Amlaakitti darbe. Yikuna Amlaak kun seenaa isaa duraan kaafne irraa naannoo Walloo bakka Ambaansal jedhamu gadaamii Hayiq keessatti akka guddate namni Abbaa Yesuus jedhamu barsiisaa isaa akka ture. Achirraa immoo Taklaa Hayimaanoot shawaarraa Phaaphaasii jalqabaa nama Oromoo ta'e gurbaa mucaa xiqqaa kana nama waggaa 13 yookaan 12 fuudhee gadaamii Azeeboo keessatti akka guddatu eega godhee booda eega guddatee baratee sanyii Salamoon ta'uunsaa mirkana jedhamee isaan sun warra Salamoon miti warri Zaagwee sanyii Salamoon hin qaban waan ta'eef algaani Minilik tokkoffaa yookaan Ibn Akhiim ilma Biliqis Aksum irratti kufe isarratti iddootti deebi'a jedhamee gargaarsa isaan godhaniidhaan Yitbaarak kuffisanii Yikuna Amlaak 1263 irratti warri Zaagwee galmee isaanii cufamee Yikuna Amlaak itti darbee jechuudha. Yikuna Amlaak eega itti darbee amma seenaa Itoophiyaa keessatti Salamoon Danaastii jedhaniiti waamu jechuudha warra sana achirraa jalqabanii Salamoon Danaastii yookaan nugusa sanyii Salamoon jechuun namuma Israa'elii kanuma Salamoon warra Israa'elii san jechaadha. Maaliif akkas jedhuun Ibn Hakim yookaan Minilik tokkoffaan ilma isaati ilmi Biliqis sun ilma isaati jedhamee waan laallameef sanyii isaarraa dhufe inni kun sanyii isaanirraa dhalate jedhamee waan amanamuuf itti deebi'eera sanyii Salamoonitti Aksumitti illee warri Zaagwee fi Yoodiit Gudiit kuffisanii kan ture amma deebi'eera sanyii Salamoon jechuudhaan maqaan gosaanis Salamoon Danaastii jedhanii waamaa turaniiru jechuudha. Sanyii namummaa isaanis nugusa nagasti Itoophiyaa nagada Yihudaa jedhanii of moggaasaa turanii jechuudha maqaan godlee. Haala kanaan Yikuna Amlaak 1263 hanga 1270tti aangoo naannoo kaaba shawaa amma jedhamu naannoo Manzee Marraabeetee Juur jedhamu kana keessatti sochii taasisanameen deeggarsi isaa godhamee karaa Taklaa Hayimaanootiin uummanni naannoo sanaa deeggarsa godhee fi warra sana mo'atee aangoo qabatee jedhamee barreeffamee jira jechuudha. Kana namni Taaddasaa Taammiraat jedhamu barreesseera namni Geetaachoo Mokonnin jedhamus bal'inaan barreesseera jechuudha. Kana Geetaachoo Mokonnin dhalataa Walloo Geetaachoo Hasan Mokonnin Hasan namni jedhamu Geetaachoo Mokonnin Hasan namni jedhamu dhalataa Walloo naannoo Ambaansal ta'ee fi naannoo gadaamii Hayiq seenaa achi jiru sirriitti bal'inaan qoratanii barreessaniiru kanarraa jechaadha ragaan isaanii kan argamu.
Kanaaf inni maal hojjete naannoo kanatti egaa aangoo qabatee maal hojjete irra guddaa jalqabumayyuu jara kan mo'ate uummata wal taasisuudhaan uummata naannoo isaanii sana Taklahaymaanotiin wal ta'anii Oromummaadhaan keenya isa kanatu keenya jedhee Taklahaymaanootu waan isa deeggareef sultaanota Shawaas jedha seenaan isaanii sultaanota Shawaa keessa jiranis deeggarsa akka isaa godhan waan godheef egaa aangoo qabatees nagaadhaan isaan faana jiraachaa ture isaan faana jiraate jedhamee seenaan barreeffamee jira jechuudha. Inni maal godhe aangoo isaa kana keessatti maal hojjete jalqabatti aangoon Iceegee jedhamu kan jara warra egaa biyya bulchuudhaan aangoo namaa kennitu kan mirkaneessitu Bataskaana waan ta'eef Iceegee kan jedhamu kana warra kennantu warra Iceegee ta'e yookaan warra Phaaphaasii ta'e yookaan warra achi keessa jirutu aangoo namaa mirkaneessa waan ta'eef rakkoon kun hunduu uumamaa kan ture warra Zaaguweetiif namni tokko mirkaneessuu dide jechuudha warri jedhan isaan balleessan Bataskaana gubanii waa hunda godhanii waan lolatu isaan jira ture warri Israa'elis ta'e warri Roomaa warra Zaaguwee kana baay'ee harka irra hin qabne kanaaf amma yeroo kun amla akkana keessumaayyuu teessoo Iceegeen itti kennamu aangoon Bataskaanaa itti kennamu Aksum irraa dura Waldibbaa geessanii Waldibbaa irratti hundeessanii Waldibbaa irraa ammoo aangoon kennamuu jalqabee isa kana achirraa gara Isxifaanos Bataskaana haiqii walloo jirtu Isxifaanos Maaram jedhanii waaman achitti immoo dabarsanii ambaasal naannoo ambaasal jedhan kanatti kun immoo asitti immoo Shawaa keessatti luka isaa gajjabeeffatee lafa aangoo akkasii fidaniiti Dabra Libaanos isaan jedhan kaan jechuudha. Dabra Libaanos Gishen Maaram irraa Gishen Maaram ishii walloo ambaasal jettu irraa kaasanii fidanii as bakkee Gadaamii Azeebo jedhamu Dabra Libaanos keessatti hundeessanii jechuudha. Taklahaymaanotiin wal ta'anii haala kanaan amma Dabra Libaanos kan jedhamu nama Libaanos namicha Libaanos irraa dhufe Phaaphaasii duraanuu kaabarra karaa Tigraay keessa bahee walloo keessa bahee kana hojjechaa turetu immoo dhufee achitti galee jechuudha. Amma bakkee Dabra Libaanos jedhan kanatti jechuudha. Achitti yikun amlaak bu'uuressee jechuudha. Aangoo amma bakkee amma Bataskaana Dabra Libaanos jedhan bu'uura isaati tokko hojiinsa an hojjete keessaa tokko kan lammata immoo warra sulxaaniitii hanga Hararitti jedha akka seenatti warra Shawaa kana keessa egaa musliimummaan dura Shawaa kaabaa karaa Ifaat amma karaa Jirruu kanaan kan turame isaaninis wal ta'eet hojii bulchiisaa gaggeessaa ture akka isa deeggaraniif immoo karaa biraatiin gara warra Salamoonitti xalaa barreeffatee warra nugusa Salamoon kana warra Israa'elii warra sana wajjin hojii hojjechaa waan tureef booddee dhumarratti waliigalteen isaanii kunillee akka jigu ta'ee ofiifuu walitti deebi'an jedha. Egaa hojiin isaa tokko teessoo Bataskaana Iceegee aangoo gurguddaa kennu Dabra Libaanos fidee gasheera achiin booda bulchiinsa naannoo walloo keessa jiru naannoo Ro'aa kana hin dadhabsiise Isxifaanos ka jedhamu Bataskaanni naannoo sana jiru mara waan kana gadi buusaniiti ilaaluun dhufe jechuudha. Egaa bifa kanaan jechuudha kan as keessatti hundaa'e kun amla akka maatii Amaaraa durii irraa dhalatee jedha. Barreeffamoonni bara giddugaleessaa booda kan sirna mootummaa isaa deeggaruu fi barreeffamoonni inni sanyii sarara dhiiraa kallattii mana mootii duraanii mootummaa Aksum kan ta'e mataan isaa mootii macaafa qulqulluu Solomoon irraa kan dhufe ta'uu isaa himaa jedha seenaan isaa akka kanatti kaawwamee jira. Haa ta'u malee hidda dhaloota akkasii yookaan mootummaa Aksum hidda dhaloota Solomoon irraa akka ta'e himamees akka hin beekamne ragaanis akka ittiin argamnes akka jiru namoonni baay'een barreessaniiru. Hima kanarraa kaanee akkuma duraan jedhe yookaan mootii Zaaguwee isa dhumaa bara 1270tti mo'atee aangoo qabate yeroo kufisus deeggarsi Taklahaymaanotii fi Oromoon warri Taklahaymaanoo jala jiran warri kaaba Shawaa Maqaa Marraabeetee Tagulatee Jirruu Juhur amma jedhanii waamaman kun deeggarsa akka isaa godhanidha jechuudha kan mul'ate kanarraa egaa amma nuti kaayyoon keenya yukun amlaak moo miti amma nuti barsiifnu beeka yukun amlaak moo itibaarak kufuu Zaaguween kufuu miti nuti barsiifnu seenaan Oromoo kan barreeffamee jiru Oromoon jaarraa 16ffaadha asitti Itoophiyaa keessatti mul'ate jedhanii warri Itoophiyaa barreessanii barsiifamaa barachaa turre kuni dhara ta'uusaatu mul'annaan kana hojjechuutti jiru jechaadha. Dhara kuni dhara guddaa dhara baay'ee dhugaarraa fagaatedha. Isa dura jaarraa tokkoffaa dura Oromoon Itoophiyaa keessa ture Afrikaa keessa ture jaarraa tokkoffaa durayyuu waggaa 1000 dhaloota Kiristoos durayyuu amma qorannoo arkeoloojii naannoo Yehaa amma fakkeenyaaf karaa Yehaa jedhamu sanatti argameen waggaa namni iddoo sana kan jiraate waggaa 125 dura namni achi jiraachuu hojiin qonnaa achitti jalqabu meeshaaleen qonnaa ittiin qotan mukti ittiin qotamuu fi wantoonni sibiila namni itti fayyadaman akka haaduu namni itti fayyadamu eeboo ulee jibbuu qabu
inni kun argameera jennee kana dura viidiyoo keessa keenyarraa jechuudha. Kanaaf ammas lafoota iddoo amma Oromoo miti jedhamee Oromoon as hin jiru jedhamee lafa isaa miti jedhamee Oromoon itti karaallee darbuu dadhabee makiinaa keessaa gadi guuramee akka ilmoo sardiidatti akka ilmoo kurupheetti ajjeefamaa jiru kuni lafa eenyuti isa jedhu. Dhuguma nuti alagaa taanetti irratti akkanatti rakkannaayi. Dhuguma biyya kanaaf alagaa taanetti akkaatti rakkannaayi. Dhuguma biyya kanaaf alagaa taanetti sabni kun alagaa ta'eeti namumti xiqqoo wayii lafaa ka'ee saba kana xiqqeessaa oolaayi. Isa jedhuufi jechuudha. Viidiyoo adda addaa keessatti ni argitu jechuudha waan jedhamaa jiru. Fakkeenyaaf biddeen tolchuu, biddeen nyaachuu nutu barsiise, uffata uffachuu nutu barsiise, dhagna qabachuu nutu barsiise jedhaniiti biyya guddaa keessa ta'anii biyya kun waan tokko akka waa'ee tuun laallamne keessa ta'anii qamalee eenyutu midhaan nyaachuu barsiise, daljeessa eenyutu midhaan nyaachuu barsiise, loon eenyutu nyaachuu barsiise. Sabni kun waan nyaatu hin beekuti akkanumatti akka dhagaa lafarra deemaa ture eega isaan dhalatanii eega isaan uumamanii baratee midhaan nyaachuu qabe jechuudha. Moo biddeena Oromoo injeeraa jedhee waamaan jiru biddeena jedhee waama. Biddeen immoo afaan Oromooti. Isaanumtuu isarraa bitatanii nyaachuutti injeeraa jedhanii jira. Lafti kun amma bakkee amma yukuna amlaakitti hundee godhate isin hin jennu marraa beetee kana keessa lafoota baay'een jiran keessaa tokko injiraadha. Jirruu, injira, aggaama. Lafa aggaamaa jedhamutu jira karaa Ankoobar kan aggaamaa ayyallaa baddaa mandiidaa yoo ta'an gadi buunee gammoojjii keessa lafa dhooqa dakaa keessa karaa laga jamaa qarqara laga jamaa laga wancii faatachi jira kaaba shawaa bakka isaan amma akkanatti maal jedhan sirriiqaa laga jamaa achi keessa jiru naannoo kanatti biyya amma lafa injiraa jedhamtu injiraan kun maalidha nama karaa deemutu waan nyaatu achitti bitachuu jalqabee jedhama godoo ijaarrattee jaartiin karaarra teessi waan sana waan nyaatan jira injira waan nyaatan jira achirraa waan nyaatan barameetidha warri Libaanosii fi Omaan irraa dhufan lafaan naannoo kanaa hin dubbanne yeroo sanatti waan sana injiraa kanaan gara injeeraa tasguddate jechuudha waan nu tolchan takka hin qaban isa kana waan namoota xixiqqoo akka kanaa dhiisiti warri adii warri saayintistii hundinuu akka ilmoo Oromootti jilba Oromoo jilba ilma gurraachaa qabataniiti kan baratan waan qixxaa nyaachuu namarraa barate Oromoon jedhanii arrabsu utuma ta'e yoo amma biddeen waan umurii keenya guutuu yoo biddeen fi waxiitti nu deebisan ta'e inni kun yakka sirumayyuu eega isaan irraa dhufe kun yakka jechuudha. Oromoon gosa nyaataa hedduu qaba. Falaasama Oromoo hedduu jira isatti sagantaa san keessatti kaafnaaf malee jechuudha. Kanaaf kanaan nu godhee seenaan kun maal fakkaata? Lafa isaan amma Dabra Libaanos jedhan kana isuma amma dubbachaa jiru naannoo sana lafuma maqaan Oromootiin jira jechuudha. Maqaa Oromoo. Insaaroo, Lamii, Wanciit, laga guddaa, laga jama. የምታዩት ከወንጭት አሁን ከምታዩት ወንዝ በርቀት ይታያል። ከሱ በላይ ያለው ሀገር ሚዳ ይባላል። ከተማው መራኛ ነው። ዋና ከተማው መራኛ ነው። እንግዲህ ከሚዳ ጀርባ ምንድን ነው ያለው? ማን ነው? ከሚዳ ጀርባ ሌሎች ወንዞች አሉ። ማማ የሚባሉ አሉ። ዣራ። እሺ፣ ሌላስ? በቶ። ማንኛው ነው ትልቁ? በቶ ከፍ ይላል። ከዛ ሌላ ወንዝ አለ። ወሎ ውስጥ ነው በቶ። ከዚህ ከመራኛ ማዶ መርሃ ቤቴ ነው ወይስ ወሎ ነው የምንገባው? Lagdi jamaa jedhamu bakka dhaloota koos laga guddaa jira laga jamaa jedhamu malkaa jamaa nu biras hin jira lixa shawaa keessa maqaa laga kanaa gaa waaqaa biraatiin yookaan walda goorgisoo ta'an gabreen hin jenne nuti keenyaan jennuuf afaansaa maqaansaa irratti hafee waan jiruuf jechuudha. Naannoo marraa beetii kana keessa deemanii lafa baay'ee lakkaawwameen dhumne isa kanaaf malee nuti amma abalutu moo'ee yoggaa jedhu nama keenyatti akka bitaan galle nuti amma wanti miti amma fakkeenya fachi keessa naannoo laga jamaa kana qabatee karaa marraa beetee jedhan kana karaa jirruu isaan jedhan karaa dibdibbee kormii yookaan korraa jedhanii waamu korraa tulluu tokkodha tulluu guddicha wayiiti korraa jedhuun tulluu kana zagoo jedhu zagoo jedhanii waamu dagoo lafa bal'aa ayyallaa tokko gabbu'anii keessatti immoo diriiraa lafa xaafii fi baaqelaa fi ataraaf maal biqilchu kana lafa dagoo jedhamutu jira isaan zagoo jedhanii waamu kurii jedhanii sun furiillee ta'uu ta'a akkasitti jira kun ammallee iddoo sana jira jechuudha. Naannoo Ankoobarritti gadi bu'uudhaaf goroobeelaa lafa jedhamutu jira. Waggaa ol ba'an achi gaanii ol deebi'uudhaaf wanni ganama nyaatan nama keessaa dhumee bahuu dadhabu roggee gaaraa tokko irratti yeroo ol ba'an
gooroo beelaa jedhamti lafti alam katamaa gad darbanii jecha kuni naannuma amma kun amlaakitti moo jennee odeessinu kana jechuudha gooroo beelaa isaan maal jedhu garbeela jedhanii waaman gooroo beelaati lafti garbeelas jedhanii barreessanii waan wal keessa laaqamee jira jechuudha somboo wanciit jamaa midaa jammaa ammas kabira lafa biraa laga biraa jamaa fi jamaan Goojjamii fi kutaa shawaa karaa lafa dheeraa isa jedhamu saammatti nama keenya rakkisaa jiran dheeraa lafti dheeraa jedhamu amma dheengaddaatti warra Taglaayimaanot nugusa Goojjamis ofirraa dhoowwee Raas Birruufaa ofirraa dhoowwee Teediroosiin qabee hidhee walitti bu'iinsaan ofirraa deebisee ture hoogganaan dheeraa abbaan gadaa dheeraa bara Teediroos bulchaan dheeraa ture bulchaan naannoo dheeraa amma kan darraa jedhanii isaan nama keenya jilmaan guuranii akkatti taphatan kana bulchaa ture Waaqoo Duubee jedhama kan Teediroosiin wal lole jechuudha asirraa itti gadduuleetti nasii fi inni itti duulanii booda qabanii asitti hidhamee Ankobarritti hidhamee jaarsummaadhaan gadi lakkafame Waaqoo Duubee 18 64 bara Teediroos olii gadi deemee nama cafacafee harka namaa miila namaa muraa ture jechuudha nama harka namaa miila maraaf ture ngoota jedhanii shamizii isaa uffatanii wanti gochuun aadaa isaaniitti ajajanii dheeraan lafa namaa miti manni keenya irra akkanatti irratti rakkachaa jiru lafa eenyuyyuu hin turre lafa hundee abbaa isaatiitti achitti hafe jechuudha lafa seenaa qabu lafa akka Arbuu Masqalee achi keessa jiru Arbuu Masqalee warra gosa darraa amma dhaqee ta'u Walqaayit isaan jedhan kanatti warra diriiree jiraachaa ture gosa Oromoo Walaqoo kan jedhamu Walaqoo irraa dhufe Walqaayit isaan irratti wal lolanis Walaqoo jechuun amma seenaa Tallatsaarii Maguraa seenaa Itoophiyaa Teediroos irraa hanga Haile Sillaasee jedhee barreesse keessatti barreeffama sana dubbisuu danda'a namni ammayyuu jechuudha Walaqoon kun immoo hidhabuudha amma hidhabuu warra jedhan hidhabuu fi aboote ta'anii akka Oromootti amma Walaqoo jechuun hidhabuudha duras taanaan ammas taanaan Walaqootu jiraachaa ture dharraa keessa warri Masqalee warri Arbuu Masqalee jedhamu sun iddoo itti tumaa seeraati tumaa jinfuu seera gadaa itti tumamu ture bulchaan isaa 1864 Waaqoo Duubee ture jechuudha egaa kana hunda laaffisuudhaan wallaalchise namicha kun amlaak jedhamu kana eega mootummaan Salamoonii achitti hundaa'e jedhanii Oromoonni baay'eenis Kiristinaa kana fudhachuudhaan aadaa isaanii seenaa isaanii gadaa isaanii ulfaa isaanii ujuba isaanii duudhaa isaanii waan dhiisanii waan isaan jedhaniin bulaniif maqaa namaa Kiristinaa kaasan lafas Kiristinaa kaasanii akka kanatti wallaalchisuu fi lafa wallaalchisuu nama wallaalchisuu addunyaa saba kana wallaalchisuu irratti waan hojjetame addunyaan Oromoon maal akka ta'e hin beektu Oromoonis maal akka ta'e walakkaan isaa of hin beeku amma jechuudha naannoo kanatti seenaan biyya kanaa kana ta'e egaa kana hunda kan hojjetan keessumaayyuu kufaatii mootummaa Zaagoo yoo ta'u dabni Oromoo naannoo kaabatti hojjetame asii kaaba shawaa kanarraa asii gadee karaa dabalatee wanti hojjetame kana fakkaataa jechuudha egaa namichi kun deemee inni 12 hanga 70 hanga 1285tti bulchee naannoo waggaa 20 waggaa 15 caalaan turre innis booddee aangoo gadi lakkisee jechuudha hojii isaa keessaa inni guddaan bakka amma Ankobar jedhan kana bu'uura teessoo godhee hundeessee jechuudha dura sachiidha kan inni dhokate Ankobar kun lafa karaa hundaan ayyallaa dhaquudhaaf gabbuudhaaf ol ba'uudhaaf makaraa ta'u lafa kophaasaa dhaabbatu ayyallaa keessa dhaabbatudha jechuudha Ankobar bakki jedhaman kun Ankobar Ankiyya Ankobar achi jira achi Ankooti isa jedhudha kunis waan biraa hiika biraan qabu afaan Oromoo irraa achi jijjiirame kana waan ta'eef lafoonni naannoo sana jiran kan lakkaawwamuu hin dandeenye jechuudha afaan Oromootiin waamamu fakkeenyaaf namoonni bara 1952 keessa obbolaan lamaan fincila sirna mootummaa Salamoonawaa Haile Sillaaseen hoogganamaa ture sana irratti kaasan namoonni obbolaan lamaan Mangistuu Nawaayii fi Jeneraal Mangistuu Nawaayii fi Garmaamee Nawaayii warri jedhaman sun dhaloonni isaanii iddoo sana lafti dhaloota isaanii Waarii jedhamti Aggaama Waarii abbaan isaanii achirraa waan shumata isaan kennan kanaan naannoo Bishooftutti galanii achitti dhalatan isaan Jadi kun Oromoodha. Namni waan tokko yoo nama kana Oromoo jedhan kan jaalatu Oromoodha dhiiga isaanii Oromoodha jechaa jiran nutamma. Hojiin isaanii waan Oromoodha godhe namni tokko hin jiru amma irraattu. Inni Oromoodha ofiin jedhu somaan goon. Goobana daachee somaan goon. Akka waggaa 500 maqaa isaanii yoo ta'u geeddareen tule warri daachee tullu warri xinnoo tullu warri jimaa daachee waa tokko Oromoodhaaf hin goone yoo miidhaa ta'e malee yoo maqaadhaa ta'e yoo maqaa Oromootiin waamamuu ta'e jechuudha. Kanaaf jarreen kun lamaan achi keessatti dhalatanii yoggaan jedhu lafa isaan irratti dhalatan kana ragaa godhachuuf Garmaamee Nawaay Mangistuu Nawaay jeneraalonni lamaan Aggaama bakka jedhamu Waarii mandara jedhamtu keessatti dhalatan. Waarii kana isaan Inna Waarii jedhanii waamamu. Inna Waariin gaa afaan yeroo jaraan jedhan akka afaan Amaariffaa gochuuf Inna Waarii isaan hin jechuu isaaniiti. Achi keessatti dhalatan. Haati isaanii abbaan isaanii
eegaa bishooftutti galanii haasaanii jedha namoonni keessa beekan jiru baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf Oromoon lafa kana qe'eesaati, biyya abbaasaati, dacheesaati, qacceesaati, caffeesaati, araddaasaati hundayyuu irraa fudhatanii namaa fi lafa irraa fudhatan waan hin jedheef waan an argeef jechuudha. Keessa deemee rakkannaan dubbisuu, rakkannaan barbaadu qorachuu dhaqee namni keenya iddoo kana hin geenye sammuun Oromootu iddoo kana hin geenye. Jarri kun deebi'anii waan godhuuf otoo hin taane seenaa keenya yoo inni namichi seenaa namaa jallisu kana hin fudhata jedhanii kana duras dubbadde isaan hin fudhatan otoo waan feete itti himte. Uummanni kun lafa qaba, seenaa qaba, biyya qaba. Obboleessa keetii otoo jetteen finyoodhaan of rarraasu malee Oromoon obboleessa kiyya hin jedhan jechuudha. Jedhanii mee kun ammuma laala innaa rakkoo meeqa keessa jiramu kana waan Oromoo waan tokko waan isaan amananii kana jedhan tokko hin jiru. Yeroo darbe ijoollee xixiqqoo birrii 2,000 3,000 mindaa gootee kun oginde baratirraa horrorraa amborraa asiin deemtee kamiseetti barsiistu makiinaa shanjaa keessaa walitti guuranii nama 9 akka indaaqqootti goodatti qalan jechuudha. Keessa tokkicha rabbi baase seenaan isaaniitu himamee jechuudha. Kuni hundi jibbi mana ga'u maal jedhamee biyya kana keessatti biyyi kun keenya akka sabni kun jedhu qaba. Sabni kun garuu akka sabaatti baduu qaba. Kaleessas akkanuma jedhamaa ture. Akililuu abta waldi saba kana hin balleessinaa jedhetti Taaddasaadhaan mari'ate bara. Qabsoon Oromoo bare jibbarraa yookaan kaayyoo waan ta'e hanqate waan ta'e itti guutamu jedhanii miti hin ga'e bara. Oromoo badiirraa hambisuufi bara. Oromoo badiirraa hambisuudhaaf Jeneraal Taaddasaan fa'a Oromoo dhabamaa irraa hambisuudhaaf kaa'an. Jarana nuun fixinaa nuti abbaa biyya kanaati seenaa qabnaa nu baraa jechuuf kaa'an malee waan biraa miti. Akka dhuunfaa isaanittis hin tuqamne isa. Jeneraal Taaddasa Birruu fedhu dhadhaa nyaatee fedhu warqii nyaatee warqii uffatee akka barbaadetti ansoolaa warqii hafatee nama rafuu danda'udha akka nama dhuunfaatti. Bakki inni ka'ee sun eenyumtu achirraan qabu. Qabalee bulchuudhaaf nama ajjeesaa irra nama. Jeneraal Taaddasaan adda wanni jedhamee akka addaattis sabboottonni keenya namoonni keenya hundumtuu barreesseef namni kun jibba Oromoo irratti jarri qaban gurra isaatiin taa'ee dhaga'ee jechuudha. Hamma dhaga'eeyyuu uummatatti hin himne malee. Hamma dhaga'eeyyuu amma inni todeesseeyyuu hin himne bare garaa koo haa ta'u dhiise jechuudha. Kanaaf badiirra of hambisuudhaaf gadi ba'ee sabni kun jechuudha. Amma taa'ee hunduu inni taa'aa jirus boru waan dhufuuf itti gaafatama waan baratu jechuudha waan isarratti yaadamaa jiru akka kiyyattani waan ta'e seenaa saba kanaa deebi'u malee lafti kun biyyi tun akka Niiwoorki maata gooteen ijaarre lafa akka Niiwoorkitti magaalaan ijaarre akka Niiwoorki isa jedhan dhaqee nagarree hin jajjama addunyaa irratti akka Londanitti maaliif hin ijaarre akka Waashingtonitti maaliif hin ijaarre uummanni an barbaadu amma seenaa ofii dhugaadhaan lafa hiyyummaa isaatiin godoo abbaa isaa godoo haadha isaa keessa jiraachuudha uummanni kun kan barbaadu nagaadhaan bulee nagaan ba'uudha kan inni barbaadu kanaaf si balleessina jedhamee itti waan ka'ameefi dhagaa abbootiin keenyas kaleessa kan rakkataniif rakkoon sun dhaabbachuu didee kanarra deemutti maddisaa aadaa seenaa lafa kanaa jijjiiruu irratti fi hin jijjiiramnu irratti aadaa keenya ganna seenaa keenya ganna ishii otoo jedhamee rakkoon hin jiru jechuudha hin gannuu jedhan jechuudha. Sanaaf immoo ragaan kun namoota gurguddoo akka Jeneraal Taaddasa Birruu akka Kabbadaa Buzunash akka Hajii Turee akka Adam Saadoo akka Bakar Waaree akka Murataa Guutuu anaan kana ragaadha isaan jechuudha. Omtuu itti narraan deeman baalabbaata ta'u otoo gaaf sana jedhanii ishoo baalabbaata ta'u cikaashuumii ta'u baalabbaata ta'u afaan isaaniin badaa aadaa isaaniin badaa seenaan isaaniin badaa isaan garuu warra baalabbaataa jedhaniituma lafti kudaadhaan ciramee fi obboleessa isaanii obboleetti isaanii adda addaa isaanii eessuma isaanii garboomsanii irra jiraatu kana hin fudhannu jedhaniiti jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu lafa qabaa ture akkuma nama kaanitti lafa kudaada isaa kenname hin qabu. Mana hin qaba kun bakka Finfinnee irra birqii ta'ee namni irratti maal jedhu kana keessa deemee ba'ee bara. Maaliif amantiis fudhatanii amantii isa caalaa namni ortodoksii biyya kanaan jiru amantiis fudhatee lafuma amma naannoo amma kaafnetti dhalatan waan ta'eef isa kanaanis guutuun taane jechuudha. Kana waan ta'eef Itoophiyaan Oromoo irraa magaalaa Finfinnee miti hin fudhata. Itoophiyaa guutuu Oromoo irraa fudhata. Itoophiyaa guutuu qofa miti nama Oromoo guutuu Itoophiyaa irraa fudhata. Isuma Oromoo ta'ee tas garagaree kana godhame. Gaafa 1952 mootummaa nugusaa sanarratti fincilli qabu bar jalqaba Taaddasaatti birbiranii waamanii Garmaamee Nogaayii fi Mangistuu Nawaayii waamanii biirootti ta'anii yeroo mari'atan akka seenaa Jeneraal Taaddasa Birruurraa argetti inni illee otoo kun garaa keessa jiru amma dhuguma jarri kun lamaan wal loluudhaaf ani waan ani jedhu laaltee jidduutti na ajjeesuuf jedheeti kan garagaree Jeneraal Jaagamaa Keellootti bilbilee wanti sun uumamuu fi akka dhaabbatuuf qophii godhe jechuudha. Wal laaluurraa kan ka'e. Garaa wal beekurraa kan hiriyaa garaa waliin beekne malkaa sagalitti wal kaksiifti isa Oromoon jedhe sanarraa kan ka'e
akkana ta'e jechuudha. Yoo dhibee namicha karaarraa kaasanii ofii waan tokko waan biyya kanaafis ta'u akka Oromoottis ta'u baatu wanti jijjiiramu silaanii jijjiiramaa ture jechuudha. Deebi'ee immoo kan rakkoon kun irra raga'ees bataskaanuma isaan hundeessan kanatu masqaliidhaan kunno waamee masqalee dura qabanii deebisanii umurii du'a itti faradanii hiriyoota isaa ajjeesanii isa du'a itti faradanii waan meedha godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waanni kun hundi otoo yeroo sana namni hundi amma ammaa kana seenan beekame amma kana miti duubii kanaa beekame rakkoon hin jiru waan ta'eef nuti biyya kanaa alagaa miti kan jedhu ergaa dabarsuufani tokko. Akkamitti alagaa ta'uun keenya dhiifame? Eertiraadhaa maqaa lafaa waamaa tureera. Maqaa namaa lafaa waamaa tureera. Maqaa lagaa waamaa tureera. Gondoritti, Gojjamitti, Wallootti amma kaaba shawaa keessatti hin jiru. Kaaba shawaa keessa akka waan achitti gadi bu'anii achii marganiitti kan isaan haasa'an lafa Oromooti. Oromootti dhufan malee Oromoon itti hin dhaqne. Kana Haile Sillaaseen yeroo tokko dubbate jedhama. Yeroo Akililu Habtawaldifaa akka malee ammaanna. እነዚህ ሰዎች እኮ እኛ መጣንባቸው እንጂ አልመጡብንም ጀዴ ይላል ወልጋይ ሳንረት በቃ ሀብተ ጊዮርጊስ ፈጅረን ሀብተ ጊዮርጊስ በከታ አይጅሩት እኛ መጣንባቸው እንጂ እነሱ አልመጡብንም ጀዴ ሀይለ ሥላሴ ከናፉ ኦሮሞ ሴናንከ ሴና በላላ ኢትዮጵያ ከሰት ወንተቲ ለፈና ለማ ሁደተ ረት ዱቱ እንጅሩ ለፈናማ ለፈታኩ ተኩ ሁደተ ረት ዱቱ እንጅሩ ለፈና ኢዳ ለፋቲ ኢዳ ቱሉቲ ኢዳ መልካቲ ወንተ ዱቱ እንጅሩ ከየት ለፍት ሴና ከየቱ በደ ማለት ሴና ከየት ዶከተ ማለት ከናዋንተ ከና አሳአቲ ጅራ ኤጋ ይኩና አምላክ አንጋ ኩዳላማ ቶርባታማ ጃታሚ ሰዲ አንጋ ኩዳላማ ሰደተሚ ሸኒቲ ንጉሳ ሰለሞናዋ ጀዳሜ ኢትዮጵያ ከሰቲ ቡሻ ቱሬራ ቡልቺሳ ሳከናስ ከራ ባሃቲን አንጋ ሐራሪቲ ደሬሴ ጀዳ ሴናንሳ አንጋ ሐራሪቲ አሚሮታ ሐራሩቲ ወራ ከራ ሐራሪኒ ኡማማ ዱፈነራ ወልቁነምቲ ጎቹዳን deeggarsa guddaa isaan irraa isa argachaa ture jedhama. Kanarraa kan ka'e immoo warri Israa'elii isa jibbanii akka inni aangorraa bu'u hojii baay'ee hojjetan jedhee seenansa. Paappaasii akka isaa ergan itti erginaani akka paappaasii isaaf shoomanii isaa kenninaan kanaan wal qabachiisanii paappaasillee akka kennuufii didanii fi isarraa ka'ee laaffachaa dhufee 1285 irratti kufee isa booda eenyu taangootti bayre kana itti aansinee ilaallaa jechuudha. Kanaaf an Oromoo karaan haasofnu jechuudha. Abalutu nu shoomame abalutu aangorraa nu jalaa bu'e akka hin taane namni keenya akka beektan kana. Kanaa miti akeekni kiyya jechuudha. Akeekni kiyya Itoophiyaadhaaf Oromoon alagaa mitiidha malee. Alagaa miti inuume malee itti uumame. Seenaadhaan jedhamu kan ammoo hin tolche harkaan tolche lafatti lagatti maqaa moggaasa jechuudha. Asii kun dannabaa kaafnee asii gadama bulgaaf maaloo jedhan insaaroo isaan jedhan lammii lafti jedhamu warra kaaba shawaa alagaa jalatti bula lafti maqaan isaa lammii magaalaan isaa insaaroo jedhamu alagaa jalatti bula bara mida kan jedhamu aanaan tokkichi mida kan jedhamu alagaa jalatti bula bara maqaanuma kana baate inni kaanillee jijjiirratteera jechuudha. Kanaafuu naannoo mootummaan Salamoonawaa kan yukuna amlaa kun hundeensaa kan dhaabbatee fi kan inni boodarra itti baqate gaafa hammeenyi itti hammaatu kan itti baqate Ankoobar bakka jedhan kana Ankoobar jedhanii egaa Ankoobar namni baay'een dhagayeera bakkee warri amma dhiyoo kanaa itti mootiidha jedhanii itti hundeeffamanidha. Kanaaf lagadha ayyallaadha baay'ee fagoodha jechuudha. Finfinnee dhiisitii amma magaalaa darba biraan isaan jedhan kana raayyuu kiiloomeetira 170 karaa makiinaatuun qaban garaatti dhiyoo kana reefu karaatti gadi qonforaa jiru achitti daarabsina jedhanii mana haaraa ijaaraa jiru iddoo sanatti jechuudha. Mana nama tokko mana nama dhuunfaa tokkooti waan arge suura isaa sin agarsiisuu dandeenya viidiyoo kanarratti. Mana nama dhuunfaa tokkooti wanni tokko wanti mana mootummaa isaan jechisiisu. Mana sanaa olitti gala qotee bulaan abbootiin gadaa Oromoo sirdi yeroo sana dura ture namni mana sanaa gaditti galee isaan mana nutti ijaaranii biddeen nyaachuu nu barsiisanii dhagna qabachuu nu barsiisanii maal nu godhanii jiru. Manichumtuu waggaa meeqa irra deddeebi'amee haaromee ijaaramaa mootummaan Awurooppaa fi biyya lafaarra jiru hundi haaromsaa kan ture viidiyoo kanarratti sin agarsiifna isinuu gimmitii keessan fudhaa jechuudha. Manuma qeeruma akkasii keessatti loon tiksinee horii galchinee yaafnee guddanne nuti waan haaraa mana sanaa olii mana mootii jedhamee ittiin sana waan haaraa wayii sana qaroomina wayii nuuf fidan hin jiru jechuudha. Gibsha yeroo nama nyaachisan lafatti nama nyaachisan midhaan lafa naqanii jechuudha. Lafarra naqanii baala lafa naqanii tachira kaanii nyaachisan. Kanaaf amma viidiyoo irratti yaa'ee hundumtuu
nuti isaanillee jedhanii namicha warra Walaayittaa namicha Taadiyoos Taantuu jedhamu. Taadiyoos Taantuu namni jedhamu akkatti Oromoo abaaru biyya namni wal abaaru nafee Afrikaan hundi bilisoome jedhame keessatti Oromoon isaan abaarama jechuudha. Aadaa maalii qaba Oromoon aadaa maalii qaba seenaa maalii qaba biyya maalii qaba jedhee viidiyoo irra taa'ee akka haasawaa addunyaatti arge jechuudha. Namichi kun ana wajjin mana hidhaa ture. Alambaqqaanyi bakka jedhamu mana hidhaa Alambaqqaan jedhamu bakkee amma Afrikaa andinnatti itti ijaarame kana gara Meesiikoo jedhamu kana keessatti lafa mana hidhaa Zawdiituun ijaarsifte jedhan mana dhagaa Alambaqqaanyi bakka jedhamu keessatti ji'a 8 dallaa tokko keessa turre jechuudha. Warra Qinijjiit wajjiniin hidhame namichi Malaakuu Tafarraa jedhamu wajjin midhaan nyaannaa kottu jedhee waamnan Taadiyoos Taantuu kun Malaakuu Tafarraatiin kottu biddeen nyaannaa jedhee waama afaan Amaarifaatti dubbate. Inni ka'ushaa gara balichee alaaqim jedhee utoo humni dhaabbatee jiru jechuudha. Namoonni gurguddoon namni keenyaan akka gaazexeessaa jaarsa guddaa Tamasgeen Gammadaa fa'aa an jiran nama warra Yebentuu jaarsa guddaa olaanaa dureessaa namni jedhamu an jiran injinar Mikaa'el Abarraa bakki jedhamu an jiru injinar Jambaruu Lamuu an jedhamu ragaadhaa kan jiru jechuudha. Akkasitti kolfaa turre jechuudha. Inni Qinijjiitidha. Inni ka'ushaa gara balichee alaaqim jedheen Malaakuu Tafarraa namni jedhe namicha isa faadha natti fakkaata namtichi sun maqaan isaa yeroo booda dhadhagaan jira. Abbaan Bartaa Konistiraakshini obboleessi abbaa Bartaa Konistiraakshini wajjin ture. Alatti kennaafi Taadiyoos Taantuutti alatti kennaafi jedhu midhaan gibbii dallaa bakka isaan taa'an taa'ee nyaatu. Kanaan immoo as ba'ee uummata waa tokko miidhaa isarraan hin gahin akka uummataatti rakkoo tokko isarraan hin gahin yeroo viidiyoo irraa waan nama gaddisiisu maqaa itti moggaase waan nyaatu iyyuu hin beeku Oromoon jedhanis. Isaan otoo dhufuu baatanii namni waan nyaatu hin beeku jedhee dabarsa. Kan egaa yoo maal goone akka sirreeffamu yoo maal goone immoo akka sabni kun saba abbaa Afrikaa ta'e isa nuti jennu kana baru sirriitti irratti hojjetamuun dirqama ta'a jechuudha. Waan karaa barbaachisu kamiinuu kanaafuu hiikun amlaaq naannoo Ankoobarritti sirna hundeessetti sirna bakka amma Ankoobar ta'e kana isatu bu'uura godhe isa booda immoo kufaati isaa booda namni aangoo mootummaa Salaamonaatti darbe jedhamu Amdatsiyoon nama jedhamudha. Egaa isa kana kanumarratti yoo gudunfine Amdatsiyoon itti taanee ilaalla. Inaan immoo maal hojjetan isa jedhudha. Nu kaayyoon keenya baluu aangootti bahee galbata amma irra deebi'ee waan itti isinitti himu. Kaayyoo guddaan ani namaaf dabarsuu barbaadu lafoonni kuni maqaan lagaa maqaan lafa Oromooti. Oromoon lafa namaatti hin dhaqne itti dhufan malee itti hin dhaqne. Yoo danda'ame namni kana hubatee akka nama saba kanarraa dhaabbatu seenaadhaanis uleedhaanis akka irraa dhaabbatu yoo danda'ame. Kanaafuu waan dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadhaa jiraadhaa. Amma danda'ametti waan as keessaa waan barnoota ta'u akka qabattan abdiin qaba. Ana qofaa miti namoonni baay'een amma yaada kanarratti kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaatiin jalqabee ammas namoonni kitaaba sana seenaa Oromoo kan sirreessa jechuun danda'ama. Waan tokko waan dhoksaa hin qabne. Kitaabni kun karaa gargaarsa turizimii Oromiyaatiin maxxanfame namoonni hundi afaan Oromootiin barreeffame ijoolleen dubbisa dhaloonni dubbisa waan nu haasofnu kun parsantii 50 achi keessa jira bara. Ammas immoo viidiyoon jira viidiyoo gurguddaan namoonni seenaa dabarsaa jiran akka ilma hormaa viidiyoo nama ilma hormaa jedhamu jaarsa guddaadhaan hojjetamee tamsaasamaa jiru kunis seenaa gaarii dabarsaa jira. Kanaafuu hordofaa viidiyoolee Oromiyaa miidiyaa Oromoo hundumaa namni wayifuu waa godha wayifuu waa dubbata hordofa kanas duukaa bu'aa amma humna keenyatti beekumsuma qabnu namaa dabarsuu fi baay'ee wanni beeknu hin jiru. Ishii qabnu kana immoo namni waan harkaa qabu darbate lugna jedhamu jedhama Oromoon waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaa nagaa walaa garuu viidiyoo itti aanutti